Tanarra ta ilmoo xiqqoo tana caalama. Ilmoo daa'ima xiqqoo tan. Kan ta'etirra ilmoo xiqqoo tana caalama. Gattaa yookaan dhaabbatin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kannaatu. Salaamanni kiyya kan jaalalaa kan inni irraa ka'e isin haa ga'u isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan, warri bultan akkam bultan. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan kan amantii garaagaraa qabdan hundi keessanuu. Salaamanni kiyyaa kan jaalalaa isin haa ga'u isin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu waan irra jirus quba qabdanii anaa fi Aaminaadhaas waa irratti waliin dhufnee quba qabdanii. Garuu isin waa bakkaan abdadheef san hin jirtu. Bakkaan abdadheef san hin jirtu. Meeqa waan irratti viidiyoo isiisan irratti illee qaati chaayinaala Aaminaa Walloojuu jalatti viidiyoo takka maxxansitee turte. Nyarraan tana viidiyoo san akka tasaa osumaan deemuutiin arke isin kaani akka nama tokkotti obboleettii rabbiitti na gargaartaa osoo hin juuni waan achi jala dubbatte qabdi. Aamina maalirra dhaabbattee akkas jetta kaani wanni mixiyyoo tana bira shirideef an dhiiraati waan takkallee mixiyyoo tana qaqqabuu fi maal godhuu hin danda'u na gargaartaa siin jeetiin bira shiride malee. Haasoo akkasii sana akka ati haasoftuuf siin filmu. Maalirra dhaabbatteeti haasoo akkasii sana haasofteeti? Dhugumaa duraan gargaarsa mucayyoota na gargaartaa nama biraan qabu jetteeti kan na filte. Dhugumaa eegaa mucayyoos bira dhufe hoggaan gaa jireenya akkaataa mucayyoodhaaf gaan arge. Mucaan garaa na nyaatte. Sanumaafin gaa garaa na nyaannaanin akkas jeemee waan biraatiin. Mucayyoon tun garaa si nyaachuu irratti waan nyaattu dhabde moo wanni isii irraa agarte bifa isiidhaatiitu haa jijjiiramee maal akka isii taate fakkeenyaaf harkinaanni garaas nyaatte bifa isii jijjiirame. Bifa hin jijjiirame. Mucayyoon wanni isiin taate dhugumaa huccuu hin dhabne nyaata hin dhabne waa hundi wanni hundi hin jira. Garuu mucaan huccuu binneefuu wayii akkuma dhiyaannadda jee huccuu binneefuu uffatte jette. Haadhaaf abbaa kiyya jette. Ati wayii guyyaa bira ooltaa bar mucaa anuma guyyaa bira oolaami. Eessi bira oola? Egaa anuma guyyaa bira oolaami guyyaa san hoggaan bira oolu mucaa anummaa kiyyaan barbaada. Abbaan kiyyaan barbaada. Guyyuu akkasuma naan jette garaa na nyaatte gaafa. Egaa isiin akkas isiin silaa'u ijoollee bira dhufteef haadhaaf abbaanuma yaadde kun beekamaadha waan ta'eef ati ammoo sababaan isii irratti fuudhee harkaa qabu quba qabda. Sittillee himadheetiin ture. Si galee jecha isii san jala deemuu dura isii tanaan fuudhee galchaa jechuu dura miidhagina sana sossobuudha qabda malee ol baatee miidiyaa irratti silaaniin galchaa akka lakkanaa jettee dubbachuun akkam safuudhaa miti. Dhugumaa dhuma safuu ta'uu safuumi maaliif safuumi je. Mucaan tun ilmoo daa'ima isaa kan walloole nama guddaadha bara. Jaartii si gashuu didas nama guddaadha bara. Mucayyoo waan beektu ni qabdi hin qabdu. Ishiin daa'ima ana malees ani tiyyaaf kane yoon ilmoo qabaachuullee hin dhabe. Obboleeyyan waliin hin dhaladhe akka ummaan tiyyetti na dhaltee na guddisteen beeka waan san ta'eefu mucaan tun hedduu garaa na nyaatteetu maan gaafanii fuudhee waan biraa guutanii saniif hin geessa jee miidiyaarrallee kan hin baase. Sanumaaf malee waan biraatiif hime. Atillee ilaalimee wanni kun nama garaa nama nyaatu wanni kun atillee ilaalee irra deemee ilaale. Garaa jabeenyi badaa garaa namatti jabaachuun. Dhalaa fi dhiirti takkaame tana beeku garuu dhalaan gara laafatti. Sanumaafin akka haadha. Jechuun xiyyeessannoo silaalessine san qofa silaalachuu dura silaalessine fakkeenya miidiyaa tana waan nyaattu siitti bira taa'ee godhuuf jira anaaf akkasii kan dhugaadha. Uffatallee akkam biteef jiru arkitee jirta ati jetee si galeemi sababa irra fuudhe san aniin kun kamiidhamee rakkina kiyya kana guutuu sitti himate silaalessuu dhabeetiin miidiyaa silaalessite. Tanteetillee oduu na laalessitu garuu ta'ishii caale. Ta'ishii caale? Ta'ishii caale. Akkamitti mee? Ta'ishii caale jechuun mucaan tun ilmoon daa'ima uumaan biyattu. Haasaa'uun biyattu mucaan ni sodaatti. Haasaallee hin dubbattu waan haadhaa fi abbaa malee mucaan tun waa takka hin dubbattu. Ani tiyyaafillee ni yoon dhaluu baadde ilmoon tun ilmoo daa'ima
Beleeyyan dhalaa hin qabna miirreen dhalarraa dhalanne saniifi sanumaaf garaana nyaatteetiin ishii akkas jeeni sossobeetiin dadhabee bar manattillee birattillee gaafa guyyaan bira guyyaadhaan bira olaami sobeetillee hin dadhabe ani abadan ilmu abbaa kiyyaa fi ummaa kiyya malee ilman taa'u qoonqoo naan nyaattu yeroo takka mucaan baran sitti limne malee ummaa kiyyaa fi abbaa kiyya malee qoonqoo nyaadhu gaafa jettu qabdi asiif limne malee sanuma garaana nyaate malee wanni biraa wanni jira takka hin jiru sinjaa anammalleen dhugumaa wayi mana isaanii beeka wayi isaasan beeka haadhi dhalte sun garuu sila yaaduma keessa jirti haadhi ishii dhalte haadhi ilmoo tana dhalte wallahi cinqii addaa ta'e jirti amaanaati akkamitti irraanfatte guyyaan deengadda fiidiyoo dhumarratti waan isin jenni yaadatta akkanaati obboleessa kiyya tokko jira keessa sababa kiyyaan illee akka malee barbaadamu jira osoo deemullee ilmi namaa kun karatti wal afaan dhufuudhaan mala yoo akka tasaa naabeesaan sunillee wal afaan dhufnee rakkoon takka uumamtu taate waan kana amaanaa ilmoo tana jabeessitee rakkootii san furuu dandeessa jeetiin abdadda duraanii laakiin ammoo ati sanirra jirtu maaliif osoo hin garteemi wanni sunillee karabbiin illee finne kan dhuftu taate ati akkuma itti sanitti ilmoo san fuutee na jalaa galchitaa jechuudha rakkoon teessuun sun laalessitu maali akkanni rakkoon teetis na laalessiti basta muciyyoo tanatirra caale malee wanni si barbaachisiisu gubbaan kan si barbaachisu jaannin dhagee malee wayin arge dhugumaa gaa si barbaachisu jira akka ati miidharra geessuus hin barbaadu osuma ta'uu siif himee hin jiraa bar sanillee si barbaaduu jira jalaa dabiyyee si himee hin jiraa bar eega si hime ofuma keetii barmala dhaattee jalaa dabda nama amma si barbaachisiisu san wayi sirra buute amma rakkoo sirratti uumamne bar yoo rakkoo sirratti uumamte silaa akka abbaa gadaa waan jedhu beektaa wajji dhaloota malee dhalaan diine gurraachaa jedhu si galee ati osoo irraan tana kanaa yaaddu taate akka nama tokkotti ani ni beektaa namni kun wayirratti wal laalee wal madaala si galtee irraan tanaati na dura ciccitaa na dura lubbuu teetillee dhabdiriyeetti yaada malee waadaa waan waliin jennee walii seenne qabnaafeeti ibsachuullee baanu viidiyoo irratti si galee ishii sana kamitti irraanfattee deebitee ilmoo tanaan galcha afaanuma kamiin jettaa afaan kamtu si jaajecha kan wanni kana na jechisiise si himee barsiifni maammallee wanni kana mucaa tanatuun guyyaa ana bira olaame ilmoo tana ummaatti yan barbaada garaana nyaatte gaa anis dhalaadha ganaan dhalarraa hin dhaladde si garaana nyaatte haati deesse sunoo akkamirra jirti akka ishiinirra jirtu wayi beenna akka ishiinirra jirtu beennu bar inni biraa akkanumaan malee haati dhalte sun halkaniif guyyaan marraftu akkuma akkatti ilaaluttu akkuma ilmoon tun amma abbaa kiyyaa ummaa tiyya jettu haati ta'e isaaniin darare ta'e ishiidhaan darare haati amma hirriibaa urraftu wallaa haati tun haati ilmoodha maaliif jennaan nami sammuu ofirraa qabee yaaduu qaba jechuudha saniifuu ilmoo biyya Yaman keessatti guddisaa jabaa keessatti jechuudha. Garuu ani beektaa Amina dhagaye. Garuu ani beektaa duraanillee sitti hodheetiin ture waan jira hundaatis quba qabdaa. Laakiin ammoo arraan tana jiruu irra jiruutu nadaan geessa malee akkaan galata keetiitii fi naa dhaabbachuu keetiif waa hedduufiin baala sirra kaadhee abdii sirraa qabaa jechuudha. Sigalee ati ammoo sanida irraanfatteeti hara sanitti gartee ilmoo tana akkamittiin galchi jechuun kee hedduu takka gartee iddoo gala deebise sigalee wanni akkanaa silaa sirraan eegamu maaliif ani rakkootii sitti maddee namoonni qabu sababa kana rooroon akkana irra deemaa jirti jeetiin hundaa'u siin mareeddee ture sigalee akka nama tokkootti akka obboleessaatti si biraan dhaabbaddaa jettee qoma dabatte yeroo sanitti sigalee arraan tanamichi yoo tun garteemi yoo waan feetellee jette ati bira teessa garaan illee yoo si daddabe haasoniin siin jeesuun si mararuu dhabee isaaniin nama meeqaan irra duuru hatta telefoona illeedhaan sirra bilbilanii waan isaan akkaataa itti isaan barbaadu jiran quba qabda. Akkamitti duuba ilmoo tanaan galchaa jetta aniin kun si mararuuti qollee
nama rarta suni dhugaadha barsani dhugumaa waadaa si isheen jira dhugumaa yaa kobbaleettiidha sibiran dhaabbata siin kan jireenya ilmoo tanaa argee wajjin jiraadhe arge isa waliin jiraatan waliin nyaate wal argaa bar ilmoo tana bira gan jiraadhe ishirraa huccuu jijjiiree qaama dhiqee tottoshee akkuma haadha sanitti qoonqoosisa feetu dura nyaachise qoonqoma saniihu kanaadharraa bar waa hunda fudhatti ijoolleeni qoonqoma saniihu ni nyaatte suma nyaattu haadhaaf abbaa shiidha jette haadhaaf abbaa jette anis haadhaaf abbaa ni qabaa bar haadhumaa fi abbaa kiyya santun fuula dura na dhufe ilmoon ilmoodha magantaadha ilmoo eenyuun dhala eenyuun ni dhasha sanuma garaa na nyaata malee waadaa ta'etillee wallaaleetiin sanuma garaa na nyaata isin jaan qeeshirti meeshee mucaanga ni jirti ciisteerti rafte yalla yoo kayti firra baantuu baasi gattaa akan je duba ati waadaa keessan akkamitti dagatte waadaa kenna ganne bar ani bar sila waa hunda akkuma sila jee amma mucaa kana garuu ija namaa deemtu ni beekan jette gartee Oromoon fakkeenyaaf na gargaaruu kana keessatti tola naa ooluuf na bira dhaabbachuu kana keessatti anis waan abdadhee fi qabaa siin jeeba Sile, sanatis mo beekta. Dubbatamullee baattu. Ni beektaa mire ishee sanatti duubee ishee dagattee siin jedhe. Hin daganne bar. Anamma gaafas maruufuu kaane gaafas akkumatti gadi baateenin osuma taa'u jirru haba ummaatiyya fedhaan geessummaatiyyaan fedhaan jette. Ummata kana way wal beekani bilbila hin qabu bakka isaan jiraatan hin beeku bakka tanaaf haaraa way wal beekna ummaatiyya bira nageessi jettu bakki warri wal bira jirru kunillee namni haadha ishiidhaa beeku jiru mucaata. Haasoo kana naasa'in maal dhaabbattee badni keessatti fakkeenyaaf kaayilni namaa kun ani tiyyasan silaaleessu akkamitti dhabdeen siin jeebar. Tanteetis bari nima naalaalessiti. Tateetii tanarra ta ilmoo xiqqoo tana caalala. Ilmoo daa'ima xiqqoo tana. Tanteetirra ilmoo xiqqoo tana caalala. Gattaa yookaan dhaabbatin. Gattaa ati akka tokko duraan nuyi. Maali amalli kana? Hai amma ati fi amma mucaan tun takka amma. Ati amma nama guddaa nama beeku. nama biraatillee fidachuullee hin danda'u akka nama akkamiin fidadhe fakkeenyaaf nama barbaadutti hin jiru ani nama gargaarsa si godhu amma ate manni jarjarte malee itti ilaaluu qabdu jechuu anuma tana ganaa itti ilaaluu qabdu jechuu amma miidiyaarra guyyaa takka amma haasaa tana haasee dabarse wanni kun amma waa hunda itti ilaaluu qabdu malee ammuma kana taaba jechuu qabdu bar waan kana haarullee ni qabdu jechuu haasoo akkanaa ganaa yoo sirraa dhagaye siigalee Gana haasoo akkana sirraa dhagaye maaliif isheen xiqqoodha waan feeteetti ilmoon daa'ima niin galeetti siigalee sibira teessee leen gochi warra isaanii yaadatte maaliif haa gochuu isin daa'ima waan ta'eef sossobumaan gad dandeessitti malee wanni isaan na godhan akkamitti dagaamuu dhabdeeti. Sossobee dadhabee duba akkamii godha ganaan ni agartaa baratu ganaa agartaa bara ishiin garaa siin nyaattu ishiin hoggaa akkana bu'achee hoggaati biraa hundaa waayyoo ishiin bochoo feete ati ni deemta biraa kayeetiin gabbaaqa itti gara jabaatti duba dhalaan gara laafatti gara kanaan amma mucaan tun hoggaa akkana bu'achee anuu waliin hin bu'e way garaa iddoo anuu waliin hin bu'e ilmoo tana garaan laafa wallaahi ilmoo tana nama rartee anuu waliin hin bu'e maal jennaan haadhumatiyya santu fuula dura dhaqe hoggaa ishiin ummaati jettu ummaan ishii hoo jennaan amma akkatti ishiin jiraattu amma way beekna ani beeku barti jaatu yoo beekta malee beeku bar saasii ummaa ishii dhagaa ummaa mucaa kanaa. Ta'ummaa mucaadhaa dantaadha isaan yookaan garaa na guban sana gubatanii jettanii ilmoo tana fuudhee sitti maddeen akka ta'u san dantaadha fedhu garaa na gubatu fedhu haa agartee akka fedha ta'u san naqu maaliif ati tiyya san laaluu qabda malee akka dandeessutti huccuu sana akka qayyattee mataa tolchitee fi tumma agartee isii nyaata feete nyaata kennuudhaaf malee tiyya san irraanfattee haala kamiin hin galu gaafa ati na wajjin jiraachaadha akkana jette
Simba media kun gartee waan dhoysatti irra dubbatanii miti alama guutuudhaatu harka namni sun akkam jaba keenya. Namni sun waliigallee laafati gaafan. Gaafas egaa waliigallee. Gaafa kana waliigallee laal gaafaati ilmoon naa qabee jabeessina jee fakkeenyaaf fuudhee harkaa qabatanii si dhaammadde tana niin galcheette waliigaltee qabna nabe. Niin galchaa waliigalteen qabu. Waliigalteen qabu naannumatti naasa'e. Nama wal quban qabne taane reebis. Dhuguma gaa'iree ati deemteerta yeroo saniif ati hin jirtu deemteerta ishiin baas garaana nyaannaan manaan dafee buutiyoo waraabee gadi dhiise malee waa. Ganaa viidiyoo akkasii siigaltee si wal baatee martu yoon isa arte siigaltee siin ajjeesan. Ati amma ilmoo kana silaa ofirraa osoo gashitee maati? Tagalchaa xiyyaa fedhuun hin galte fedhuun hin dhiisa. Ati naan himtu. Ati naan himtu. Siniif gaasiif Dhiisisan. gaasiif jaartiin akkasii galtu Tolani feetamuun feetu dhiisi jaartii. Jaartiin hin fedhuun jaartii maa. Tiriistee hin feetu Hin fedhu. ilmoo kana sifirraa gashi. Sananaaf beeka. Sifirraa gashi. Sananaaf beeka hayi dhiiftamuun dhiiftaasoo kanaati. Ayyeesa ani dhiisuun hin dhiisaa baata. Alaas sanarra walii galle itti deebitee haasoo kanarratti yaa wayila. Tamaam. Siimee.